Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qaamoleen mootummaa tibbana ajjeechaa jumlaa raawwachuu akkaan ammeessaniitti ufaniiru jedhu maddeen. Godina Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti tibbana dargaggoonni mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuu OMN odeeffateera. Taateen kun ibsa Ittaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa torban darbe keessa miidiyaaf kennan hordofee akkaan ammaatee jedhu maddeen dabalata saakkataa nuti isinitti himna. Tibbana dacheen Oromiyaa kan duraa caalaa daran gadda uffatteetti hidhattoonni mootummaa qe'ee nagaa qabdu keessatti sagaleen gaddaa akka dhaga'amuuf gochoota sarbaminsa mirga namoomaa raawwachuutti fufaniiru. Ajjeechaan, reebichi, saamichii fi haala suukkanneessaan godinaalee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Torban darbe Ittaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa miidiyaaf kennaniin Oromiyaa keessatti duula waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu akka eegalan dubbachuu isaanii hordofeeti gochoonni suukkanneessoo mul'achuu kan eegalan. ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ሰሞኑን የተፈጠረውንና ሸኔ ቀደም ብሎ የፈጠረውን ችግር የማስተካከል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው። ሁለቱም ስራ ደግሞ በጣም ጥሩ ሄዷል። ስጋት ወደማይሆን ደረጃ ወርዷል። የመለቃቀም ስራ እየተሰራ ነው። Gochoonni suukkanneessoo torban kana keessa godinaalee Oromiyaa adda addaatti raawwatamaa jiran hundisaa dubbii qondaala waraana kanaa booda hammaateera. Gareewwan hawaasaa saasaa qondaalichaa fi taateewwan raawwatamaa jiran wal bira qabuun waraanni bilisummaa Oromoo Ittaamaajoor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa banan kun uummata Oromoo ta'uun oolu jechuun qeeqaa jiru. Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa kanneen akka Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Kaabaa akkasumas kibba Oromiyaa keessatti qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bulaa qabata miseensa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuutiin rashanaa jiru. Bakkeewwan heeraman keessatti miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa bobbaafaman hawaasa nagaaf dargaggoota maatii waliin jiraatan irratti yakka ajjeechaa raawwachaa jiru jedhu maddeen. Guyyoota sadii as magaalaa Dambidoollootti dargaggoota nagaa hidhaman keessaa dargaggoota Masgeen Dhinaa mana hidhaarraa baasanii ajjeesaniiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii fi Hoomaa keessattis dargaggoonni 4 mana hidhaarraa baafamuun ajjeefamanii dirreetti gatamaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo Ganda Galaa Waddeessaattis dargaggoo Galaasaa Jifaaraa jedhamu uummata fuula duratti ajjeefameera. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti ammoo dargaggoo daandii irra deemaa jiru Toleeraa Baqqalaa qaamoleen mootummaa qabanii ganda Diimtuu Godee iddoo addaa akka jedhamutti geessuun jilbeenfachiisanii rashanuutu himame. Kana malees godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa Ganda Baadiyyaa Birbirsa jedhamu keessatti dargaggoonni 4 Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee Ganda Suuxee keessatti namoonni nagaa humnoota mootummaan bobbaaseen rashanamaniiru. Hidhattoonni mootummaa yakka ajjeechaa jumlaa fi hidhaa akkasumas mana jiraattotaa gubuuf saamuu kan raawwachaa jiran uummata nagaa irratti ta'uu OMN odeeffateera. Jiraattonni godinaalee kanneenii yaada OMN'if kennaniin sodaa keessa jiraachuu himatanii uummanni Oromoo waraana callisaa Oromiyaa irratti banamee xiyyeeffannoon hordofuu akka qaban gaafatanii jiru. Daangaa Oromiyaa aanaa Fantaalee irratti muddamni nageenyaa daran hammaatee jira. Gareen Fintaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman baay'inaan naannawa aanaa Fantaalee waldaan geessu aanaa Minjaar Shankoor jedhamu dhuunfatu waliin wal qabatee haalli nageenyaa yaaddoo ta'ee jira. Gareen lammiilee nagaa fi caasaalee mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwatu kun gara daangaa Oromiyaatti qaxxaamuree haleellaa raawwatuuf qophii bal'aa godhaa akka jirullee maddeen gabaasanii jiru. Aanaan Fantaalee gara lixaatiin naannoo Amaaraa aanaa Minjaar kan daangessu yeroo ta'u gandeen akka Dheebitii, Haroo Qarsaa, Ilaalaa fi Xuxxuutii jedhaman gandoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa daangaa irratti argaman naannoo Amaaraa daangessani. Gara bahaatiin ammoo gandeen akka Qobboo, Bantii, Dhagaa Idduu fi Haroo Qarsaa naannoo Afaariin kan wal daangessani. Humnootiin mootummaa gandeen eeramanitti baay'inaan kan bobbaafamanii jiran yeroo ta'u haleellaa humnoota finxaaleeyyii ittisuu caalaa uummata daangarra jiraatu hidhannoorraa hiikaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan laman jiru isin ABO shanee waliin hidhata qabdu sababa ji'uun uummatarraa qawwee hiikaa jiru jiraatan aanaa Fantaalee BBS dubbise tokko. Uummanni daangarra jiraatu meeshaa kan hidhatuuf loon isaa ittiin eeggatuu fi kan jiru jiraatan kun garuu mootummaan hin hayyamu ja'a.
humnootiin Afaaris tahee naannoo Amaaraarraa furgaanii daangaa Oromiyaa seenuun lubbuun lammiilee nagaa fi qabeenya akka horii gaaga'aa turanii jiru. Yeroo haleellan finxaaliyyii duumessaa jiru kanatti uummatarraa meeshaa hiikuun balaa caaluuf lammiilee saaxiluu malaa jiraatan nageenya isaaf maqaan isaa akka ibsamuun feene BBS'f yaada laate tokko gareen faannoo aanaa Minjaar gandeen 4 guutummatti qabannee caasaalee mootummaa diinee jira jechuun dhaadataa jira. Mootummaan naannoo Amaaras ta'ee kan federaalaa himata aanaan Minjaar faannoon dhuunfatamu irratti ibsa laatan hin qaban. Gareen faannoo amma booda lolli geggeessinu daangaa Oromiyaa keessatti malee naannoo Amaaratii miti jechuun isaanii ni yaadatama. Tibban ajjeechan suukanneessan dargaggoota Oromoo humnoota mootummaatiin ajjeefaman irratti raawwatamu oduu gaddaa tahee jira. Jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessatti dargaggoonni harki isaanii duubatti erga hidhameen booda ajjeefamuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Dargaggoonni suura irratti mul'atan kun shanan Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti humnoota mootummaatiin tibban ajjeefamuu isaaniiti kan gabaafame. Bifa wal fakkaatuun Amboof Dambidolloo keessattis dargaggoonni maqaa Aabaa Oshanee waliin hidhata qabduu jechuun rasaasan ajjeefamanii jiru. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti lolli geggeeffamaa jiru hammaatee jiru kanatti lammiileen nagaa hedduun erga to'annoo jala oolfamanii booda haala suukanneessaadhaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii akka malee dabalaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa gara jabummaa lammiilee nagaa uffata siviilii ofirraa qaban irratti humnoota isaatiin raawwataa jiru kanarratti ibsa laatuun qabu. Humnoonni mootummaa haleellaa suukanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwatan ammoo yeroo dhaddachatti dhihaatan hin mul'atu. Waggoota as walleelee warraa isaa qalbii hawwatuun ummata biratti kan jaalatamaa dhufe artistii Ittiqaa Tafarii ammas wallee haaraa Oromiyaa akkaan leellisu gadhiise. Artistiin sagalee kiilolee addaa qabu kun qabiyyee wallee isaa ammaatiin Oromiyaa yeroo leellisu biyya dhiigaf lafee gootan ijaaramte biyya if kabachiistu tan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee hawwinaa Oromiyaa tiyya kabajamtuu biyyaa jaa. Biyya dhiigaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee hawwinaa Oromiyaa tiyya kabajamtuu biyyaa. Kilippii isaa kana keessatti akkaataa jiruuf jireenya Oromoo lafa baadiyyaa agarsiisuun cinatti lafa magariisa bosonaan haguugamee fi haroo bishaanii qalbii hawwatan filatee jira. Qabiyyeen wallee artistii Ittiqaa Tafarii kun bu'uura akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi fedhii fi hawwii onnee Oromoota miiliyoonotaa keessatti dagaagee jiru kan agarsiisu. Biyya dhiigaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee hawwinaa Oromiyaa tiyya kabajamtuu biyyaa. Biyya dhiigaf lafee gootan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee ol kaasnaa kan ittiin beekamtu diina kee mancaasnaa kan sitti dheekkamtu walabummaa kee hawwinaa Oromiyaa tiyya kabajamtuu biyyaa. Akka maqaa keetii amma maqaa keetii fuuleen barreessine eessa amma eessa. Oduu biyya alaa keessaa immoo Morookoo keessatti kirkirri lafaa mudate yoo xiqqaate lubbuu lammiilee 2,000 galaafate. Balaan kirkira lafaa jimata dabre galgala mudate kun rektaar iskeelii 6.8 yeroo ta'u lubbuu namoota 2,000 galaafatee kanneen biraa 1,400 caalan ammoo madeessee jira. Balaan tibbaa kana Morookoo mudate isa bara 1960moota keessa mudate dachaan caalee jira. Keessattuu bulchiinsi kibba magaalaa Maraakesh balaa kanaan miidhamee jira. Addatti gandeen baadiyyaa gaarreen keessa jiraatan akka malee miidhamanii jiru.
mootin biyyattii Muhammad Jaaffaan guyyoota sadiif gadda biyyaalessaa labsanii jiru. Kana malees lammiilee miidhamaniif deeggarsi wal'aansa fi soorataa akka dhihaatu ajajanii jiru. Mootin biyyattii bakki kirkirri lafaa itti mudate magaalaa Maraakesh tahus naannonni hawwata turizimii ta'e gaarri Atlaasii, Kazaabilaankaa, Aqaadirii fi magaalaan guddoo biyyattii Raabaad keessatti kirkirri lafaa mudatee jira. Minaaran masjida durii seena qabeessa Jimaa Al-Fiinaa kirkira lafaatiin manca'ee jira. Lammiileen Morookoo bakka jiranitti dhiiga gumaachaa kan jiran yeroo ta'u, lubbu baraartonni kumaantamaan lakkaa'aman ammoo nama jijjiga lafaa jala jiru yoo lubbuun jiraate oolchuuf barbaadaa jiru. Biyya ollaashii Aljeeriyaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne Morookoon garuu Aljeeriyaan miidhamtoonni wal'aansa akka argataniif qilleensa banteefii jirti. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad balaa kirkira lafaa Morookoo mudatetti gadduu ibsuun sababa kirkira lafaa hamaa mudatee lubbuu namoota dabraniif ummataa fi mootummaa Morokoof jajjabina onnerraa hawwina jedhan. Yeroo ulfaataa kanattis Itoophiyaan isin cinaa jirti jedhaniin. Somaaliyaa kutaa Shabeellee gara gadii keessatti lolli cimaan humnoota mootummaaf Al-Shabaab jidduutti geggeeffame. Hidhattoonni Al-Shabaab dilbata irraa ganama kallattii hedduun maadhee humnoota mootummaa aanaa Awdhiiglee weeraranii jiru. Waraanni Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab barii ganama irraa sa'aatii 4tti eegale kan ofirraa qolatu BBC'n Somaalee gabaasee jira. Jiraattonni aanaa Wardhiiglee sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo gablameen irraa walitti dhukaafamuu dhagahuu maddeenitti himanii jiru. Hanga oduu tana qindeessinitti lola kanaan miidhaan dhaqqabe ifan taane roobii dabre kana ammoo lolli cimaan waraana mootummaa fi Al-Shabaab jidduutti geggeeffamu waraanni Ameerikaa himee jira. Haleellaa fulbaana 6 bara 2023 Somaaliyaa ganda El Lahilee jedhamutti fudhatame kanaan